Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee. Odeeffannoowwan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa waliin wal qabatee qabannee jirra. Murtiin keessan nu waliin haa ta'u. Gaaffii hawaasa Amaaraa deebifachuuf qabsootti makamnee turre. Kanumaan wal qabatee sababii hiriyoota qabsoo itti amannee waliin bobbaaneetiin obboleewwan hedduu dhabneerra. Qabsichi kallattii ba'eef dagachuun waliin wal balleessuu fi qaamolee diina biyya alaa waliin ta'uun qabsicha balleessee jira waan ta'eef daandii nagaa mootummaan nuu kennetti fayyadamnee galleerra jechuun bal'atee andargee dubbateera. Kana malees hidhattoota isa waliin turan guutuu fudhachuun karaa nagaa harka kennachiisuusaa odeeffannee jirra. Harka mirgaa zammanii kaasee kan ture Amaanu'eel Mollaa qabsoon naga'ee naannoo koo hin diiguu uummata koos hin iraarsuu jechuun raayyaa ittisa biyyaatti tibbanaa harka kennachuus dhagahamteetti. Dabalataan miseensonni garee finxaaleeyyii Gondar, Kibbaa fi Goojjam keessa jiranis abdii kutuun harka kennachaa jiraachuun isaanii dhagahamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa diinatti marsuun kan harka kennachuu dide irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo guyyaa guyyaan galmeessaa jiraachuu kanumaa beekamudha. Qabsaa'onni kun mootoraa matarayaasii fi meeshaa waraanaa sagalee hin qabne dabalatee harka kennachuus odeeffanneerra. Keessumatti naannoo Dassee hidhattoonni 72 qabsaa'ota Kibba Gondarii fi bulchitoota naannoo sanaa waliin haasa'uun opereeshinii haarawaa eegalaniin hidhata isaanii harkaa fuudhuun karaa nagaa akka galan taasifamee jiraachuu odeeffanneerra. Egaa dubbiin finxaaleeyyii dhumni akka hin bariinne dursaa kan dubbasne ta'uu ni yaadatamaa fi guyyaa har'aa asumarraan golomnaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.